Kuufamni maallaqaa waliigalaa baankii gadaa birrii biiliyoona 10 tuqaa tokko ga'uun ibsame. Hojii gaggeessaan baankii gadaa obbo Waldee Bultoo alaraawwii hojii waliigalaa baankii gadaa ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa ibsa miidiyaaleef kennaniitti jiru. Haala jijjiiramaa waliigalaa addunyaa hubachuudhaan rakkoowwan namtolchee biyyoota addunyaa waa mudataa jiran hubachuudhaan tarkaanfii sirrii fi bilchina damee baankiin barbaaduun baankii gaggeessuun baankiin gadaa imala milkaa'inaa dabarsaa turus imaniitti jiru. Adeemsa akka waliigalaa addunyaa akkasumas immoo jijjiiramaa riifoormii biyyi keenya taasiftee hordofuudhaan baankiin gadaa bara gaarii dabarsus dubbataniiru. Baankiin gadaa bara kanatti qabxiilee gurguddoo 5 irratti xiyyeeffatee hojjechaa turuusaa obbo Waldeen dubbataniitti jiru. Akka xiyyeeffannaatti qabxii 5 irratti xiyyeeffannee hojjetaa turre. Qabxiin tokkoffaa irratti xiyyeeffannee hojjetaa turre humna namaa wajjin wal qabatee Banking keenya humna namaa qulqullina qabu, ga'umsa gaarii qabuu fi akkasumas itti fufiinsaan baankicha guddisuu danda'an qabatee hojii hojjechuun murteessaa ture. Kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf bifa adda addaatiin hojiin hojjetamaa ture. Leenjiin hojjettoota akkasumas hooggantootaaf laatamaa ture. Humni haaraanis gara baankii dhufee baankii hojiin akka hojjechuu danda'uuf akkuma waliigalaatti baankiin gadaa cimina humna namaa lakkoofsaan yoo ilaalle gara nama 1,600 horachuu danda'eera. Xiyyeeffannaan keenya lammaffaa kan ture tajaajila maamilaa wajjin wal qabate hojii hojjetaa turredha. Isa kana galmaan ga'uudhaaf leenjiin sila jenne kanaaf galtee ta'a. Kanaan ala damee babal'isuu isa tokko ture. Tajaajila dameen kennan guutuu osoo ta'uu baate sabbiraanchii 2 qabna. Akkuma waliigalaatti damee 100tiin ol banuudhaan biyyattii guutuu keessatti iddoo adda addaatti tajaajila maamiloota keenyaaf kennaa jiraachuu keenya kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Karaa biraa xiyyeeffannaan keenya kan ture naannoo digital banking fi akkasumas teekinooloojii ammayyaa wajjin wal qabate baankiin keenya sadarkaa waggaa 2 dura ture irraatii waggaa darbe guddina agarsiisuudhaan IT infrastructure irratti sadarkaa guddaatti akka inni ce'u hojii hojjetamaa ture keessaa isa tokkodha. Akkasumas haala itti eegamuu danda'u waan dandeessisu hojii hojjetamaa ture keessaa inni tokko information system security irratti hojjetaa turre jechuu barbaadeeni. Yeroo ammaa kana naannoo kanarratti rakkinni akka hin dhufne waan nu dandeessisu sadarkaa sana geenyee jirra. Kan biraa internet banking irratti hojii hojjetame keessaatii isa tokko jechuun danda'ama. Karaa biraa hariiroo guddina baankii keenyaatii fi gargaaran jennee yaannu qaamolee adda addaa wajjiniin uumuudhaan isa kana cimsinee itti fufuudha. Kallattii kanaan biyya keessattis biyya alallee naannoo Middle East, Europe namoota jiraatan wajjin hojiin jalqabaman jiru kan hojjetamaa jiran jiru isaan kana itti cimsinee hojjenna jechuudha. Akka xiyyeeffannaatti kan hojjetaa jiru keessaa tokko kana jechuudha. Raawwii hojii waliigalaa baankii gadaatiin kuufamni maallaqaa waliigalaa baankii gadaa birrii biiliyoona 10 tuqaa tokko ga'u kan himan guutamu akkasumas immoo bara baajataa 2017 kanatti kuufamni baankichaa birrii biiliyoona 7 tuqaa 7 irra ga'u kun immoo harka 91 daballii mul'isee jiraachuusaas pirezidaantichi kaasaniitti jiru. Raawwiin hojii waggaa darbee baankii keenyaa yoo ilaalle waggaa lamaan kana keessatti qabeenyi baankii keenyaa biiliyoona 10 fi tuqaa 1 gahuusaa. Inni kun immoo yeroo wal fakkaatu waggaa darbee waliin yeroo ilaallu guddina 80% agarsiisuusaa. Guddinni kun akkuma sektaraatti yoo ilaalle guddina isa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan yoo eerame gaariidha jedhee kana yaadu akkuma waliigalaatti deposit yookiin immoo maamiloota irraatii bifa qusannootiin kan walitti qabanne yookiin immoo bifa qusannootiin ka baankii bira taa'ee jiru
torba tuqaa torba ga'ee jira jechuudha. Biiliyoona torba tuqaa torba ga'ee jira. Inni kun yeroo wal fakkaatu waggaa darbe waliin madaallee yoo ilaalle dhibbeentaa 91 guddina agarsiisee jira jechuudha. Inni kun illee baankota dhuunfaa miti mootummaa ta'anii waliin yoo ilaalle guddina guddaa kan waggichaa keessaatti ta'uu danda'a jechuudha. Baankiin Gadaa bara kanatti liqii birrii biiliyoona 3.7 maamiltoota isaatiif kan liqeesse yoo ta'u, gama galiitiin immoo galii birrii biiliyoona 1.6 akka argate ibsaniitti jiru. Baankichi yeroo ammaa kanatti dameelee isaa 100 oliin ga'uudhaan tajaajila baankii si'ataa maamiltoota isaatiif kennaa jiraachuus ibsaniitti jiru. Sadaffaa liqii wajjin wal qabate akkuma waliigalaatti liqii baankiin keenya maamiltoota isaatiif kenne walitti dhaame 3.7 ga'ee jira jechuudha. Biiliyoona 3.7 ga'ee jira. Inni kun guddina 51% agarsiisee jira jechuudha. Babal'insa damee wajjin wal qabatee sila kaaseera. Damee 100tii ol geenyee jirra. Inni kun 15% guddina agarsiiseera. Galiin baankii keenya akkuma waliigalaatti madda adda addaarraa kan arganne walitti hidhaane biiliyoona 1.6 ol ta'uusaa. Inni kun immoo guddinaan yoo ilaalle guddina 106 galmeessee jira jechuudha. Inni kunis akkuma indastiriitti guddina isa guddaadha jedheen fudhadha. Tarii riipoortiin adda addaa bifa adda addaatiin yeroo adda addaatti argachuu dandeessu. Guddina isa guddaadha jechuudha. Baankiin Gadaa hojiiwwan hawaasummaa akkasumas immoo inisheetiivii mootummaan qabate irratti qooda isaa baachaa turuusaas dubbataniiru. Hojii fi sochii uummanni godhu hundumaa keessatti irratti hirmaataa turre. Achi keessaa inni tokko misooma hojii wal qabate naannoo kooriidar piroojeektii mootummaan inisheetiivii mootummaan qabu akka baankiitti naannoo magaalaa Naqamtee fi Gondor wajjin wal qabatee akkasuma baankiin qooda isaa bahuusaa ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Baankii hawaasummaa wajjin wal qabatee iddoo adda addaatti biyyattii kana keessa hojjetaa turre. Lafa dameen keenya jiran hundumaatti hojjetaa turre. Damee haaraa yeroo bannu damee already banaman isaa ta'anii achirrattis hojii hojjetaa turre. Akkuma waliigalaatti nama 640 ol kan ta'aniif leenjii faayinaansii entrepreneurship akkasumas immoo tajaajila faayinaansii akka isaan argatan goonee turre jechuudha waggaa darbee kana keessatti.